Itoophiyaan mangistii ammoo argattee bar mangistii ajaa'iba wallahi mangistii gartaa ummata kanaaf gaddu ummata kana wajjin gammadu ummata kana maastiqaa badhaasu mangistii kana argachuudhaaf Itoophiyaan alhamdulillah jechuu qabdi bar ha mangistii maal jettaan mee shamarranii fi dhiira waliin kararra deemu kanaan mee qoya usaa Oromoo ማን ፈቅዶልን አቅፋት ምን ትሄደው ቆይ አንተ ay abbichu eenyutu si hayyame karaa kana gubbaa deemta yaani harmi dhala namaa qabattee mee itti bufi abbichu ሳታስፈቅድ በነፃ መስቲካምቱ ay osoo gartee hayyaman fudhatin akkanumatti dhala namaa qabattee harara deemtaa yaani bar hayyama odoon fudhatin ay abbichu mee itti bufi maastiqaa fidaa jeenga የኔ ቤት ደህና ነሽ ጥሩ ልጅ ነው ልጁ ጥሩ ነው የኔ ኢማቤ nama nagayaati yaani har gurbaan haya jetteen gaa achi booda maastiqaa fuudhee kannaaf ተዝናኑ ደስ ብሎኛል ስላገኘኋችሁ መልካም ጊዜ taphadhaa jeen bakka hedduun tolee jira isin argachuu qiyyaafi paarkii isaa keessatti deemanii ijoolleen akkasaa amma miciyyoon tuni maal jettaniin abbichu amma gurbaan kuni miciyyoo tana hateet paarkii tan xeegeeffatee ta'a fakkeenyaaf haya miciyyoo tana dheeyxee maastiqaa kanniteef mucaa nagayaati jettee gaafatteef warri quban qabu viidiyoo tan ta'e tana gaafa argan intal maal abbaa kan keetii achii mucaa wajjiin goota jedhanii yoo miciyyoo tana qaban ati mee maal jechuun deemte yaa abbichu abbichu abbaa jaalalaa polotikaan akkana dalagamuu eegale ammas akka ambara abbichuun kun na dhibaa bara yeroo garii nama wal fuudhu maddii dhaqee suuraa naa ka'a ay abbichu egaa yeroo garii ammoo bakka gartee du'aat illee dhaqeeti bakka gartee sigiga lafaa bakka sigiga lafaa keessafuu sigigni lafaa baay'ataa jira kabajamtoota ilmaan Oromoo kabajamtoota ummattoota Itoophiyaadha warri afaan Oromoodhaa beeytan of eeggannoo akka gootan sigigni lafaa akka malee Itoophiyaatti dabalaa jira akkuma doolaarri dhiyootan agartee wanni godhan sun dabalaa jiru sigigni lafaat illee baay'inaan dabalaa jira naannoo kibba lixa Itoophiyaa keessatti sigigni lafaa rooba cimaa roobeen lubbuu namoota gara 250 olii fixuun kan yaatamudha ammallee dabalamaa jiraachuu fi akkasuma ammoo godinoota Oromiyaa gara garaa keessatti wanni kun mul'achaa akka jiru guyyaa kaleessa Walloo keessatti akka mul'ate arraan kana ammoo Arsii keessatti akka mul'ate akkasuma ammoo torbaan kana dura Jimma keessatti akka mul'ate hundi keessanuu argaatiin jirtan kanaafuu kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya sigigni lafaa kun balaa uumamaati balaa tana rabbiin namarraa hambisu hundi keessanuu of eeggannoo ummata keessaniif dhaama of eeggannoo akka taasisan bakka roobni cimaan jirurraa of eeggannoo akka taasisan akka rafne akka wal eegan akka waliif dabarsan dhaamaa fi sinjaa Abiyyi Ahmad dhiyoo tana lafa san dhaqee bo'aa ture haa galatuum waan bareeda godhe wanni sun waan gaariidha beeka isaafillee waan gaarii mangistii miskiina akkanaa qabdan Itoophiyaa kagartee bakka gaddaatti illee dhaqee zinnaa ishee wajjin nuu bu'u garuu maatii akkanatti bakka takkatti namni 50 namni meeqa namni 60 50 70 namni maarree dhumaa jira jedhan kana maan dheeyne bakka hedduu bakka takkatti san garuu baga dheeyte waan jajjabeeffamuu qabu sun waan bareedadha bakka takkatti san baga dheeyte maaliif balaa uumamaati baga dheeyte san balaa nam tolchee takka qawweedhan nama fixuu sanfaa maaliif hin dheeyne duuf dheeytee maan jajjabeesse uummata kana garuu polotikaan akkana daleeydan kun hindeennoo qoy annaaf hin galle garuu abbichuun kun ay abbichuu hanga aangoo qabdu kun akkuma feeten nu bulchi booti feetu matarra nu deemi nu bulchi feetu ol nu dhiiti nu bulchi si akkuma feete nu godhi booti yoo feetes maastiqaa nu hiri yoo feetes warra sargii godhatu yookaan cidha godhatu bira kootutti suuraa wajjin nu kayi takka feete nu godhi dandeen warri humna qabu dhufee aangoo irraa siyaa buufatu ምን ታኮርፋለህ ጋብዛት መስቲካ በነፃ ዝም ብለህ ወቅት ታደርጋለህ ጋብዝ ቻ ቪዲዮ ሲመሪ ወልባስ ሆኖ በርቺ አይዞሽ aha amana galte ida ambar refun tele video Abiyyi Ahmad la intalti la qawwe qabdi la intalti qawwe qabdi ida warane saati bo aha bo kana mirga qabdare Abiyyi akastana mirga qabdare bo baga marte video yeta abbatu akkanare politikaan akkanumat dalagamti bara kana mina abbaat jee mina michi politikaan akkanumat dalagamti bara kana politikaan bara kana haala amma Abiyyi Ahmad dalagu kanaan dalagamti kuno harifata akka Abiyyi Ahmad kanatti warri paartilee garagaraa ka videoon keessan hin mul'anne ka sagaleen teessa hin dhagaamne namni maal wanni ija bara kana namni video ijaan arguu fi waan gartee taphallee osuma taphallee taate waan akkana kanaatan irraa amana namni maaliif bara kijibaati isin dhugaa qabdan dhugaadhaan deemaa jirtan warri paartilee garagaraa isin dhugaadha qabdan dhugaadhaan deemaa jirtan
haa ta'u garuu dhuguma teessan san uummata dhageessuudhaaf viidiyoo qulqulluu viidiyoo qaceelootti namni argu godhuu danda'uudha qabdan. Isin galee fafakkeessuun jaalattanii garuu viidiyoon keessan qaceelootti uummata bira gahuudhaaf viidiyoon qulqulluu ta'uu danda'uudha qaba. At least yoo viidiyooleen qulqullee dhabe sagaleen viidiyoo irraa dhagaamtu qulqulluu ta'uu danda'uudha qabdi. Akkanumatti nama dukkana keessa wayii taa'u wayii fakkeessitanii namatti namni hin dhaggeeffatu waan akkana. Qaceelootti uummataaf ugawanni gootan uga viidiyoo martan paablikaali yoo gootan taate waan san akka namni dhaga'u godha. Viidiyoo bilbilumaan mara akka sagaleen teessan qaceeloo dhagaamtu uummataaf godha. Uummataaf himi waan kana akka dubbataa jirtan. Mooduma dhuunfaatiif. Yoo dhuunfaa ta'e viidiyoon marinaatti dhiisaa oguma duraatu. Yookaan immoo viidiyoon keessan qaceelootti haa dhagaamuun jaa. Akka biyya kanatti tooftaa garagaraa fayyadama. Bara kana akkasi fafakkeessan malee tarkaanfachuun ulfaataadha. Akka malee ulfaata. Abiyyaa kana arifa boo. Arifa namichi isin nama jaa malee nama jabaa wayiiti. Egaa waraana isaa barciichaa barmiyaasiqaa jiraa fi bara. Haganuu bakka uummanni mangistii ajaa'ibaa jaa namni. Na of kolchaa garuu dhiifama naaf godhaa. Viidiyoo qulqullina qabu mara jechuu wannan barbaadee fi kaleessa konferansii kaafaa'oon biyya Ameerikaa takka hawaasa wajjin taa'ee ilaaleeti. Viidiyoon isaanii waa takkallee hin mul'attu, sagaleen isaanii hin mul'attu. Maaliif tokkoffaa viidiyoo keessan namoonni garagaraa fuudhee wayitaa isinii facaasu. Haasawni keessan qaceelloo qulqullina qabaatee sagaleen teessan qaceelloo dhagaamtee namni isinii facaasun dhaaba keessaniif hedduu barbaachisaadha. Imaammata dhaaba keessanii uummata barsiisudha. Waan kaayyoo dhaabni keessanii irra jiru, hojii dhaabni keessan irra jiru uummata dhageessifachuuf uummanni viidiyoo teessan jaalatee facaasuu danda'uudha qaba. Yoo viidiyoon teessan qulqullina hin qabaatin, sagaleen teessan hin dhagayamin, namni akkanumatti ilaaleeti, namni ufiifuu jireenya jibbee jira akkanuma ilaaleeti, yaaboo kunis jarri waa jireenya hin qabu akkuma jira jarri kunis jeetuma keenuma bira kuta hin dhaggeeffatu. Tokkotu gurratti eerfoona kaatee gurratti eerfoona diratee taa'ee isin dhaggeeffata. Warra achi keessatti walitti qabamee isin bira tattaa'u kan isin dhaga'u san qofaa miti. Warri dhaaba keessan hordofu. Alaa paartii qabdan, alaa deeggaraa qabdan waan ta'eefuu yeroo paablikaadhaa yeroo uummataaf waa dabarsan sagaleen viidiyoo keessan irraa dhagaamtu hedduu qulqullummaa qabaachuudha qabdi. Waan kanatti yaada warri dhaaba kaafaa'oodha. Yeroo uummata duratti gabbaatan fakkeenyaaf Jowaar Mahammad laala. Jowaar Mahammad gaafa bara dabree sagalee maayikii ufiif bitatee deemmataan ufiif bitatee sagalee maayikii uummanni dhaga'uu qaba. Uummataas tattaa'u kana qofaa miti kana dhaggeeffatu. Uummanni bakka biraatiin dhaggeeffata waan taateef jeet gama feesbuuka isaatiin laayiv godha. Isinilleen gama peejii Koongirasii Federaalaa Oromoo kaafaa'ootiin laayiv gochuu danda'uudha qabdan sagalee tolchitanii. Namuma tokko kan isiniif sagalee san akkasitti haala san isinii maree isinii dabarsu qabaachuu danda'uu qabdan. Kun waan guddaadhaa miti. Waan maallaqa nama gaafatullee miti. Isinii galee wanni guddaan haasawni keessan dhaga'amuudha. Sagaleen teessan uummata biratti dhaga'amuudha. Abdii muratinaa baraatu bara akka tokko tattee wal keessa laaqamee warra fafakkeessutu irra heddummaata bara kana. Warra dhugaa qabatee deemurra warra fafakkeessee jiraatu. Warra kanaatu irra baay'ata waan ta'eefu dhaabbanni Koongirasii Federaalaa Oromoo waan san sirreessa akkasuma kabiraatilleen paartileen biraatilleen mootummaadhaan mormaa jirtanii akka mootummaan kun hunoo irratti hojjetee waan qoosaatillee osoo karaa deemuu viidiyoo maree akkatti ol baatuun isaa kun polotikaa hojjechuu jira inni. Polotikaa hojjechuu jira. Na argaa qofaa miti. Wanni nama viidiyoo gabaabaa akkanaa kana hojjetee feesbuuka isaatillee hin facaafne bakka adda addaati wanni facaasuuf maaliif? Uummanni bara kanaa waan akkanaa tana jaalata. Baraatu bara kijibaan namni fafakkeessee jiraatu ta'e waan ta'eef mangistii keenya way mangistii keenya ija. Tendi taati uummata biratti mul'atti jechuudha. Dhaabbanni Koongirasii Federaalaa Oromoo viidiyoo keessan kaleessa yeroon dhaggeeffadhu waa takka irraa dhaga'uu dadhabe waa takka. Haasawuma keessa hin dhaggeeffadha jeetiif waa takka waa hin dhaggeeffadhu dhabeen. Viidiyoo waraabbachuu dadhabde viidiyoo dhabdillee hin jira no. Viidiyoo nuti waraabbannee odoo isiniif facaafne bu'aa isiniif qabdi. Dhaabbata keessaniif imaammata dhaaba keessaniitiif bu'aa qabdi. Nuti viidiyoo wawwaraabnee isiniif facaasuun maaliif nuti viidiyoo qushaasha ijoolleen gartee TikTok gubbaa atteessee haasoftuullee wawwaraabnee facaafannee itti jiraachuu ni dandeenya beekaa. Viidiyoo dhabneetii miti nuti isiniif jenneeti. Namni viidiyoo keessa wawwaraabee facaasuun isin fayyaddi. Namni adda addaa namni garagaraa ka isin qeequlleen haa ta'u viidiyoo keessan bareedaa ta'ee namni yoo wawwaraabee facaase wanni namni isiniin qeequ sun ka huun isin qeequudhaaf viidiyoo san maxxanse huun irraa waa hubate jechuudha. Isinii galee tanaaf yaada kannannee jibba keessan hin qabnu waan akkas akka isan sirreessaa. Waan akkas akka isan sirreessaa. Yookaan ammoo public hin goyinaa viidiyoo akkasii. Public hin goyinaa.
warri akkasitti viidiyoo isin maree paabliik isin godhu sunoo maali annaafuu galle wallahi waggaa lamaan sadan dabran kana waggaa sadeen akkana dabre kana dhaabni kaafaa hodhaa xiyyeeffannoo akkasitti argatee viidiyoolee isaanii hoggantoota isaaniitiif akkasitti jala dhaabbatee viidiyoo bareedaa isinii maxxansaa hin jiru sagaleen qulqullina hin qabdu viidiyoon teessan qulqullina hin qabdu gaafa Jawaar Mohaammed deeme san numaa wayya gaafa Jawaar Mohaammed ufiif maayikee bitatee tolchee bareechee akkasitti uummataa gallakkisee akka waan miidiyaan gallakkisuu tokkotti uummata bira dhaqqabdee sagaleen isaa qacellotti jecha obboleeyyan kiyyaa waan akkanaa kanatti yaada barri bara teeknooloojiiti barri bara viidiyooti obboleeyyan barri bara viidiyoodhaan hojjedhaa uummataaf hojjedhaa bakka jirtan irraa dhaamsa qabdan uummataaf barreeffama ibsa qofaa miti ammas ibsa baasaa ooluu qofaa miti ibsuma baaftan kanaa'u nama achi sagaleedhaan isiniif dabarsu nama viidiyoo dubbisee waan kana ibsa keessan kana uummata biraan isiniif ga'u qabaachuu danda'uudha qabdan akka dhaaba tokkotti ati maaltu siin geelle jettan dantaa keessan isinumaaf jenne nuti ufiif hin jenne nuti abbichuudha qabna kun abbichuu kana fafakkeessee bulu barbaaddanis abbichuu akkana fafakkeessee bulu kanaa jiraame kuno kanuma viidiyoo isaa murreetuma tottolchineetuma isinii ol darbina nuti uummataa ol darbina hagasi uummanni kana malee tabiraan dhaga'u jechuudha akkasii yaada dhiifama garuu dhiifama nuti isinirra hin beeynu garuu waan hubadheerraa hin isiniif qoode warri kaafaa'uudha narra laayinaan waan hubadhe maaliif bara kana keessa akka abbichuu kanatti haarifa yoo taatan irra bareeda jechuudhaaf akkana ta'a jechuu kiyya osoo hin ta'in namuu muuxannoo wal caala viidiyoon Abiyyi Ahmad amma ganda keessa deemee akkasitti gartee suuraa ka'u bakka gartee awwaalchaa dhaqee bakka gartee sigiga lafaa san deemee akkasitti gartee qaamaan achitti argamee haadha warraa isaa fudhatee zinnaash fudhatee akkasitti qaamaan achitti argamee boohuun isaa sun akka nama boohutti gartee fuula isaa guuruun isaa sun tendi gooti jechuu polotikaa isaatiif bareedadha jechuu erga polotikaa ka hojjetaa jiraattan taate Abiyyi Ahmad akkana ta'e mootummaan kun akkana godhe uummata Oromoo wajjin akkas godhe maarree godhu osoo hin ta'in hojiin hojjechuun viidiyoodhaan mul'achuun bakka adda addaa deemtanii bakka akkasii sanfaa qaamaan argamtanii dhaabni keessan deemee gargaarsa akkasii xiqqaattee guddattee maakintaala lamaa sadiillee hin taane fudhattanii deemtanii viidiyoo irratti mul'atuun dhaaba keessaniif faayidaa qaba jecha dhaaba keessan jaaraa jirtan jecha bakka itti uummanni keenya rakkate bakka rakkoon uummatatti galte bakka kana kanaa sanarraa argamuun keessan viidiyoo xixiqqallee haa taatu uf martaniituma mul'isuun isin dhugaa qabdan fafakkeessuun jaalattan nuuf gala haa ta'u garuu osuma fafakkeessullee kan jaalanne akka isaan godhan kana godha viidiyoodhaan mul'adha obboleeyyan kiyya agarsiisa wani takka takka itti yaadanii fafakkeessantu jira wani takka takka ammoo tama dhugaadhaan uummataaf hojjetanii haqa isin qabdanillee dhugaa isin uummataaf hojjetaa jirtanillee agarsiiftu jira osoma fafakkeessullee fakkaattu taate waan akkana kanaa irratti fokus godha jechuudhaaf isiniin jee warri kaafaa'uudhaa hedduu na of kolcha dhiifama naaf godha hanqina gama teeknooloojiitiin akka hin qabaanne obboleeyyan hin qabaatina hanqina gama teeknooloojiitiin bakka isan deemuun mootummalleen isin hin tuqu qaamni nageenyaatillee kan isin miidhu hin jiru bakka isan nauma 5 fi 6 deemtanii jechuudha viidiyoo mammaramuun deeggarsa bakka akka deeggarsaa rakkoo uummataa kanarratti hirmaachuun hagasuma bakka dhaabni kaafaa hojii dhaqee jira hagasuma bakka gurra barbaade uummanni bara kana irra baay'een uummata bara kana warra gurra jaalatu gurra fafakkeessaa dhugaa isin qabdan tanan arku haqa isin qabdan kan namni arku yoo haala kanaan gabbaatanii uummatatti mul'atin tanaafin isin hin jeemalee hammeenya biraatiif miti dhugaadhanaaf gala warri garii nama akka waan ani hammeenyaaf isin jechaa jiru itti fakkaachuu danda'a garuu akkasii miti ni hubattan jeetii yaada galatooma naaf kolcha.